بكم رتك Yookiin dura amantii biraa keessatti ture musliimas haa ta'u amantii biroo hordofaa ture. Erga gara amantii kanaatti dhufee mucummaa sillaasee ni fudhata jechuudha. Dubartiis haa ta'u dhiiraa namni kuni umurii isaa 35-40 akkasii haa ga'u. Erga dhufee gara amantaa kanaatti mucummaa sillaasee fudhatee cubbuun inni ijoollummaadhaa kaasee hanga umurii gara amantaa kanaatti dhufuudhaaf jirutti ni dhiifamaaf erga kiristinnaa ka'ee dhiira yoo ta'e akka guyyaa 40 dubara yoo taate akka guyyaa 80 deebi'aaf cubbuun inni hojjete sun hundumtuu dhiifamee fi jedhama. Yommuu kana keessatti namni sun dubartii sun ho'i dhiirri sunis ni sagaagalanii ni ijjan jechuudha. Yommuu mucummaa sillaasee kana fudhatan durbummaa isaanillee akka daa'ummaa sanitti deebi'ee fi seera mana amantaatiin taakiliiliidhaan wal fuudhuu ni danda'u jedhan jechuudha. Barsiisa isaanii kanarratti dhugaan barsiisanii karaa amantaatiin wal fuudhuu hin danda'u karaa seera taakiliiliitiin kabaja isaanii dura dhabankaa gara amantaa kanatti osoo hin dhufin jechuudha. Erga dhufanii mucummaa sillaasee fudhatanii guyyaa 40 fi guyyaa 80tti deebi'u cubbuu isaanii inni duraa sun irraa haqamaa jedhanii akkamitti ta'uu danda'a kun namni sun jedhan dhiirarree yoo ta'e paaphaasii ta'uu danda'a. Aangoo paaphaasirree argachuu danda'a. Dura garuu ijjeet ture jedhan. Akkamitti cuuphaadhaan durbummaa foonii deebi'a kan jedhudha gaaffiin kiyya. Kan lubburraa hin deebi'a. Waaqayyoon abbaa dhiifamaati. Ejjete mana amantaa ortodoksii tawaahidoos gadi fagoodha nuti beekuu dhiisuu dandeenya. Isin immoo akka nuuf deebistan barbaadatanii gaaffii kan nuti ta'e kanadha jechuudha. Gaaffii kooni lammataan immoo jira. Ishiin hoggaa lama itti ta'uu dide hoggaa 3 hoggaa 4 isin teecha amma barbaadde jechuudha. Namni kun akkamittiin hoggoota kana hunda qulqullummaadhaan ishee kan beeku garuu laphee isaaniiti miti. Dhuguma ni danda'ama. Ishi abbaa keenya gaaffii kennatti ta'e waa ejjetee cuuphaa irratti barumsa tokko barannee turre barbaachisummaas qabaa kan jedhudha jechuudha. Gaaffiin kooni lammataan abbaa waa'ee taakiliiliidha wal fuudhuu waa'ee immoo qurbaana wal fuudhaa achirratti immoo yaa qurbaanni ni jira foon dhiiga gooftaa jechuudha. Egaa obboleewwan keenya biyyuma saaba keessatti dubbiidhuma sagalee waaqayyo abbootarraa dhaga'aniin galanii hojiitti kun kan das nama jedhudha baay'ee kan nama gammachiisudha. Galanii yommuu seera taakiliiliinis haa ta'u seera qurbaanatiin gaa'ela isaanii gaggeeffatu. Waa'een kun kontiraata isaanii fixatanii galuus danda'u kun immoo eeyyamaan akkana deebi'uudhaaf ji'oota tokko ji'a lamaaf eeyyama fudhatanii galanii jidduu sanitti gaa'ela isaanii ni gaggeeffatu. Sanaan booda akkana deebi'u jechuudha. Ana gaaffii kan natti ta'e egaa obboleewwan keenya kun fooniif dhiiga gooftaatiin seera taakiliiliis haa ta'u seera qurbaanatiin erga wal fuudhan akkamiin jiraachuu danda'u? Akkamittiin jiraachuun isaanirra jira? Bultii wangaala kan jedhame iyyuu kun wantoota sadiif akka ta'e abboonni yeroo baay'ee nutti himu. Tokkoffaa wal gargaaruuf, lammataan immoo firii bakka buusuuf, sadaffaan immoo ijummaarraa of eeguuf jedhu. Egaa obboleewwan keenya kun galanii gaa'ela isaanii gaggeeffatanii ji'a tokko wayii wajjin ta'anii akkana deebi'u jechuudha. Sanuu kabajamaa fi ulfaataa foon dhiiga kiristoosiin tokko ta'anii akkana deebi'u. Guyyaa sana waggaa taakiliiliinis haa ta'u seera qurbaanatiin waliin fuudha sana waadan jedhamu ni jira jechuudha. Yoo dhukkubsate ani sarara gargar hin ba'u. Yoo inni gaddinan jajjabtu wantoota baay'ee jedhama kaanillee badaa beekus baadhu ishiinis akkasuma jedhe innis akkasuma jedhe. Egaa ishiin gatteetoo akkana deebite inni achi jira. Inni haa dhukkubsatu wayin ishiin haa dhukkubsatu jecha achirratti yoo dhukkubsatte waraanaan isan hin dhiisu hin gatu bakka isan tuffadhu wanta baay'ee jedhama jechuudha. Waada isaanii sun akkam ta'a? Namni tokko achi wayin asii rakkinni isaa qunnamaa jennu fakkeenyaaf akkam ta'uu qaba waada isaanii kuni. Lammataan immoo ijummaadha. Ijummaarraa fagaachuuf kan jedhame jechuudha. Gaalli kan barbaachise ishiin akkana deebite inni achi jira. Ishiin hoggaa lama itti ta'uu dide hoggaa 3 hoggaa 4 isin teecha amma barbaadde jechuudha. Namni kun akkamittiin hoggoota kana hunda qulqullummaadhaan ishee kan beeku garuu laphee isaaniiti miti. Dhuguma ni danda'ama.
barbaachisummaas qaba kan jedhudha jechuudha. Akkanatti wal dhiisanii gaalama guyyaa san bicha hundeeffatanii deebi'anii adda ba'uun kuni akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti fooniif dhiiga Kiristoos murtaa'anii adda ba'uun kun akkasuma immoo akkana deebi'anii jechuudha. Azaabotuma wajjin nyaachuu dhuguu mana isaanii tokko keessa jiraachuun ni danda'ama. Qodaa isaaniitti wanta asitti hin beekna ka wanti qulqulluun wanti tsoomii hin qabne hin jiran jedhu jechuudha. Wanti hundumtu amma fe'u ufan eega osoo jedhanii hin danda'amu jechuudha. Namni tokko immoo azaaba wajjin erga dhiiga foon gooftaa kiristaanaa mataanii azaaba wajjin jiraachuun cobboodhaan akkam beekutti garuu immoo erga fooniif dhiiga Kiristoos murtaa'anii akkana deebi'anii qodaa isaaniitti nyaachuun dhuguun kun amman barbaachisummaa qaba kan jedhudha. Akkasuma immoo fooniif dhiiga Kiristoos iyyuu tokko ta'an akka wangeela Maatiyoos boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti isaan qaama lama jedhaman qaama tokko kan Waaqayyo tokko taasise eenyullee gargar hin baasu jedhama. Egaa sila kanaatiif adda ba'aniitu jiraachuu hin danda'u kan jedhudha. Gaaffiin koo sagalee dheeressee jira. Iddoo dogoggoraa naaf sirreessaa akka nuuf deebistan immoo Waaqayyo sinaa gargaaru jedha. Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyo isiniin kan jaalatu. Miseensi hordoftoota chaanaalii keenyaa hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii akkam turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni abboolii keenyaa galanni ulfinni teessoo isaa aariyaam irratti isaatiif haa ta'u. Ayyaanota guyyaa har'aa kabajamanii yaadatamanii ooletiin eebbii isaanii hunda keenya irra haa bulu jecha. Akkuma beekamu karaa chaanaalii keenyaa yeroo hundumaa yaada gaaffiiwwan garaagaraa karaa miseensa hordoftoota chaanaalii keenyaa akkasumas shakkitoonnis ahizaaboonnis kaasan deebii bal'aa itti kenna yeroo baay'ee. Guyyaa har'aa kana immoo dhimma cuuphaa irratti wal qabatee gaaffiin ka'ee jira. Namni tokko umuriin isaa amma umurii 30 amma umurii 40tti otoo hin cuuphamiin ahizaabii keessas protestaantii yookiin immoo shakkaa keessas amantaa garaagaraa keessa furuu hin danda'a. Sanaan booda namni kun gaabbii galee gara mana kiristaanaatti erga deebi'een booda cuuphaa erga cuuphameetiin booda namni kun dhiirri akka durbi akka dhiiraa yookiin immoo dhiirri durbummaan ishee jalqabaa yookiin immoo dhiirri durbummaan isaaf deebi'amuu hin danda'ama. Kun bifa kamiitiin? Minaalbaata namni kun yommuu amantaa kana keessa deddeebi'an yommuu amantaa kana ala ba'an dhiirris shamarreen sunis sagaagaluu danda'u. Qulqullummaa yookiin immoo dubartiin sagaagalaa turte gaabbiidhaan cuuphaadhaan akkamitti durba ta'uu dandeessi deebistee. Inni biraan immoo asuma irratti iyyuu immoo takliiliidhaan jarri kun wal fuudhuu danda'u kan jedhu egaa durbummaan isaanii deebi'aa fi takliilaan deebi'anii wal fuudhuu danda'u kan jedhu barsiisaan wayii nu barsiise. Kun akkamitti ilaalama yaada jedhudha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo namni tokko yommuu gaabbii galu yommuu gara Waaqayyootti deebi'u kan isaaf deebi'uu fi durbummaa yaadaa ta'uu danda'a yookiin immoo kan hafuuraa ta'uu danda'a malee durbummaan foonii tokkicha dhabamnaan yookiin immoo tokkicha badnaan deebi'ee argamuu hin danda'amu. Egaa inni guddaan garuu namni tokko gaabbii galee amantaa biraarra waggaa baay'ee jiraate gaafa deebi'ee cuuphamu maal ta'a isa jedhuudhaafi yaada foonii yookiin immoo fakkeenyaatiif durbummaa fooniin dubartiin tokko dhabdeef deebi'ee durbummaa ishee kennamaa fi gaabbiidhaan yookiin immoo cuuphaan inni jedhu ija fooniitiin yoo ilaallu kun ta'uu hin danda'u. Inni guddaan garuu kan isaan argatan fakkeenyaatiif Addaam balleessee erga gannatitti deebi'eeti jaarsa yookiin immoo ga'eessa waggaa 40 Hewaan ga'eetti waggaa 30 taateetu gannat galanii jedha. Kana gaafa jennu mucummaan isaanii kaleessa dhaban badii isaan yakka isaan kaleessa hojjetan akkuma taa'eetti ta'ee fooniin waan raawwanneef kabajni foonii sun argamuu hin danda'u. Fakkeenyaatiif dubarri sagaagalaa turte waan gaabbii galtee cuuphamteef
durbummaan ishee foonii deebi'uu fi hin danda'amu. Kun jala muramee beekamuu danda'a. Inni dhiiras akkuma durbummaan isaa qulqullummaan isaa deebi'uu fi kan danda'u hafuuraan malee foonii irratti miti kan adda baasuudha. Fooniin waan namne hojii hafuuraa keessatti fooniin waan namne argachuu dhiisuu dandeenya. Lubbuu keenyaaf garuu deebinee akka qulqullummaa akka dubara tokko akka dubara ta'uu dandeessi yoo gaabbii galte. Maaliitiin? Hafuuraatiin yookiin immoo mucummaa Waaqayyoo argachuu isheetiin. Yaadni foonii bade sun garuu deebi'uu hin danda'u. Inni biraan immoo jarri kun gaabbii galanii amantaa biraa keessa turan haasagaa galaniyyuu gaabbii galaniin booda deebi'anii tagliidhaan wal fuudhuu danda'u kan jedhu hin danda'amu kun. Seera mana kiristaanaas miti, heera mana amantaas miti. Nama kaleessa gaagala keessa ture, nama kaleessa biyya lafaa keessa ture, nama kaleessa amantaa biraa keessa ture, nama kaleessa manaafiqii keessa ture har'a deebisnee mana kiristaanaatti gaabbii galee waan cuuphameefi tagliiliin isaaf raawwatamu hin qabu. Hunduma dursa tagliiliin eenyuuf raawwatama? Yaada foonii yookiin immoo durbummaa foonii warra qabanii dhiiras haa ta'u shamarreedhaafis kan ta'uuf laatama. Kana bira darbee garuu warroonni sagaagala keessa ture warreen gaabbii galan deebi'anii cuuphaman maal ta'uu jennee gaafa ilaallu qurbaanaatiin wal fuudhuu danda'u malee durbummaan foonii isaaniif deebi'u hin jiru. Durbummaan hafuuraa garuu yookiin immoo hafuuraan waan dhaban mucummaa Waaqayyoo dhaban sana argatanii deebi'anii garuu durba ta'anii fooniin yaada foonii keessa galchine isaan kana durbummaan isaanii deebi'aaf jennee yaaduu fi dubbachuu hin dandeenyu. Kanaaf gabaabumatti nama amantaa kam keessallee haa turu yoo cuuphamee gaabbii galee deebi'ee gaa'ilaaf kan isaa ta'u qurbaana malee tagliilii hin ta'uufi. Waan cuuphamee deebi'ee gaabbii galeef tagliilii isaaf hin ta'u garuu amantaa biraa keessa shakkaa keessa manaafiqii keessas yookiin ahizaabii keessas ture yaada foonii keessa ejja foonii keessa innis isheenis hin galle yoo ta'e tagliilii raawwatamuu fi danda'a. Garuu warra ejja kee ture amantaa biraa keessa ture achitti yaada fooniin qabamee hojii foonii raawwachaa tureef tagliiliin raawwatamu tokkollee hin jiru. Akka seera mana kiristaanaa isa kana waan ta'eef kana beekuun barbaachisaadha. Gaaffiin lammaffaan immoo asirratti tagliilii fi qurbaanni jara kanaatiif raawwatamuu danda'ama wal fuuldura wal irraa fagaatanii. Inni biraan immoo gaaffiin lammaffaan dubarri tokko yookiin immoo dhiirri tokko tagliiliidhaan wal fuudhanii inkwaan tagliilii haa turuuti qurbaanaan wal fuudhanii walirraa fagaatanii taa'uu danda'u iyyuu. Amma yeroo tokko gaa'ila isaanii tagliidhaan wal fuudhanii ka'anii isheen araba deemti atas taa'i ani immoo dhaqee araba deemetan hojjedhee dhufaatis asimatti immoo waan agarte hojjedhuu waliin jedhaniitu wal gaggeessu. Jalqaba wangeela Maatewos boqonnaa 19 kaasee gaafa ilaallu lachan isaanii iyyuu qaama tokko ta'u Waaqayyo tokko kan godhe namni addaan gargar hin baasinii jedha. Kana jechuun yaadi fooniin qabeenyi foonii hiyyummaan foonii jireenyi foonii jara kan adda baasuu hin qabu jechaan. Namni gaa'ila isaa tagliiliidhaan yookiin immoo qurbaanaatiin karaa mana kiristaanaa fuudhee qaama tokko erga ta'anii erga Waaqayyoon tokko isaan taasise manni kiristaanaa kadhannaa abburii tokko isaan taasise booda ka'anii ati waggaa 10 hojjedhuu koottu ani immoo asumatti hojjedha kan jedhu rakkoo kana fiduu danda'a. Kaayyoon gaa'ilaa tokko sanyii bakka buusuu sababa sagaagalaatiif sanyii bakka buusuutiif Waaqayyo baay'eedha jedhee waan dubbatee jiruudhaaf waan ta'eedhaaf abbaan warraa fi haati warraa akkuma seeraatti iyyuu otoo tagliiliidhaanis qurbaanis wal fuudhuu baatanii otoo walirraa fagaachuu baatanii baay'ee gaariidha baay'ees dansadha. Haa ta'u malee warreen tagliiliin wal fuudhan warreen qurbaanaan wal fuudhan qaama tokko ta'aniiru waan ta'eedhaaf jireenyi biyya lafaa qabeenyi biyya lafaa hojiin biyya lafaa isaaniitiin adda baasuu hin danda'u. Kana beekuun jara murree baruun hunda keenya nu fayyada waan ta'eedhaaf egaa irratti amma inni ammam as ishee eeguu danda'a. Yaada foonii keessa sagaagala foonii keessa galuu hin danda'u yaadni jedhe kaa'ee jira. Isa qofaa miti isheenuyyuu qormaata keessa galuu dandeessi. Isheenuu qoramuu dandeessi. Walirraa fagaachuun isaanii sagaagala addaa keessa galuu danda'u inni sagaagala keessa galuu danda'u. Kana jechuun immoo seera Waaqayyoo diiguu danda'u. Inni biraan immoo erga tagliilii raawwatanii gara biyya Arabaa dhaqanii erga qulqullaa'anii deebi'anii xuraa'uu jechuudha. Dhiqatanii xurii
keessa gangalachuu jechuudha. Kana jechuun biyya Arabaa immoo isheen deemtu kun nyaata ahizaabotaa, uffannaa ahizaabotaa, haalota garaagaraa achitti dhaqxee isheen keessa galtu waan jiruudha. Kun dhibbumaan dhibbatti namni gaa'ela isaa takliidhaanis qurbaanaanis wal fuudhe walis amanuu haa baatu qormaata guddaa qaba. Otoo wal dhiisanii gara biyya ambaa isheenis deemuu baatte gara biyya Arabaa isheenis deemuu baatte taa'anii guyyaa Waaqayyoo eeggatanii gaariidha malee qurbaanaanii wal fuudhanii tagliilii wal furanii hojiidhaanis biyyaanis walirraa fagaatanii jiraachuun seera mana kiristaanaa akka hin taanee fi isaaniyyuu gufaatii keessa isaan galchuu danda'a. Kun bifa kanaatiin beekamuu qaba jedha. Kanarratti gaa yaada ka'eef deebiin gabaabaa hundumaa barumsa guddaa ta'uu isa kana waan ta'eedhaaf nam tokko gaa'ela hojjechuu isaatiin dura nam tokko gaa'ela dhaabbachuu isaatiin dura maal laaluu qaba maal hubachuu qaba kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Yoo ta'uu baate dursinee gaa'ela keessa gallee gaafa rakkanne gara Arabaatti deemna yoo ta'e rakkoo guddaa waan qabuudhaaf kun surumallee akka seera mana kiristaanaatti kan hin eeyyamamnee fi seera kan hin taanee fi seerarras kan hin jirre ta'uu isaa fi cuuphaadhaan durbummaa nuti argannu durbummaa foonii otoo hin ta'in kan lubbuu argachuu dandeenya kanadha. Deebisnee immoo amantaa biraa keessa waan turre deebinee tagliiliif qurbaanaan wal fuudhuu hin dandeenyu. Nam tokko amantaa biraa keessa waggaa baay'eef ture yoo deebi'ee cuuphame kan inni isaa ta'uuf sagaagala keessa galiidha taanaan seera qurbaanaa malee tagliiliin isaaf raawwatamuu hin danda'u. Kana bifa kanaatiin sirrata jechaadha. Kan nu barsiise kan nu gorse Waaqa abbootii keenyaaf galanni haa ta'u. Yaada akkasii